Harka fuunee akkam jirtan daawwattoonni fi hordoftoonni chaanaalii keenyaa marti keessan nagaan keenya kabajaa bakka jirtan muraasa sinaa qaqqabu jecha. Egaan guyyaa har'aa kana immoo viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Viidiyoon keenya kun ispeeshaalii barattoota kutaa 12 jajjabeessuudhaaf kan hojjetamedha jechaadha. Maaliif hundumti keenya yoo hin beekna barattoota kutaa 12ffaa bara kana qormaata biyyoolessaa fudhatan firiin isaanii maal akka ture hundumti keenya yoo hin beekna. Isa kana irratti xiyyeeffachuudhaanis viidiyoo kana isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechaadha. Isa dura garuu chaanaalii keenya kanarraa xiqqoo bannee turre sababa kanaatiif naaf kolchaan isiniin jedha. Maaliif bannee turre sababa nu mijanneefidha malee rakkoon biraan jiru garuu akka lammataan bannetti immoo dhufneetii jirra. Xiqqoo ishee iddoo kana waan hin turreefidha jechaadha. Sagantaa isiniif dabarsaa kan hin turre jechaadha. Kanaaf har'a gabaabaadhumatti wanta sin bohaarsu yookiin barattoota keenya qabxiin jalaa hafes kan jajjabeessu jechaadha. Barattoota keenya qabxii fidan yookiin firee gaarii fidaniifis jajjabina kan ta'udha jechaadha. Yookiin immoo kan aamilee ta'udha. Warra kufanis hin gargaara, warra darbanis waan gargaarudha jechaadha. Baay'ee haasaa keenya irratti warra kufan gaafa jennu namni hin kufu tariitii qabxiin jalaa dhufuutti dhiisuu danda'a. Kun immoo maalidha? Kufuu osoo hin taane mudannoo jireenyaatidha. Namni hin kufan jedhamu. Hin kufan jedhamu. Maaliif har'a yoo akka carraa ta'e firiin qormaataa sin jalaa hafe waggaa dhufu yookiin siniif dhufuutii danda'a. Kanaaf nan kufa jettanii abdii kutuutiin qabdan isa jedhudha jechaadha jechi keenya. Kanaaf har'a kallattiidhumaan gara sagantaa keenya kanatti dabarra. Osoo gara sagantaa keenyaatti hin dabarrin garuu namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochaa nu waliin maatiidha. Viidiyoon kun immoo akka isinitti tolu abdiin qaba, abdii guutuun qaba. Kanaaf like godhaa, hiriyoota keessaniifis share godhaa. Isa duramee tiiktookota kanarraa hojjetamaa turan lamman sadan tokko isinitti agarsiisa. Isa daawwannee walitti daawwadhaa kun asumarraa jechaadha. Biraanuun hin kufaa barumsiitti fufaa cufus telegiraamii nuti hin dabarra malee takkaadhuma hin kufnu dhugaan sinitti maami qormaanni keessa salphate hojjennee biraa dhufna hin kufna akkamiin kufna ergamaati siin darbee sodaa maalii qabna dhibbarraa dhibbachuu. Egaa kana fakkaata ture jechaadha. Viidiyoon kun tiktokii baay'ee hojjechamaa ture jechaadha. Kanuma waliin daawwannee walitti deebiinee fakkaata jechaadha. Viidiyoo kanatti akkasiin bohaartan abdii guddaan qaba jechaadha. Gabaabumatti sagantaan keenya guyyaa irraa bifa reaakshiniitiin kan qopheessinedha jechaadha. Akkasumas meemee garagaraatti dabaluutiin sin bashannansiisa jedhee kanan itti amaneetidha jechaadha. Fakkeenyaaf mee tiktokii ammaa kan biraan sinii dabala. Kan kanarraa hojjetamaa turedha baay'ee kanarraa yeroo qormaata kana qoramaa erga qoramtanii kaastanii qormaanni kun yookiin kaarkuleemiin qormaata kana bifa yuunivarsiitii keessatti akka qophaa'u erga jedhamee booddeedha tiktookiin kun kan hojjetamaa ture. Mee kan biraa immoo itti isinii dabala jechaadha. Mee koodii afur durii qormaanni kan baranaa 12 nu kuffisuu yaadan malaani. Baay'istee fiddus dhibba lamaanii hojjechuuf qophiidhaani nu maraachuuf yaadde nafsu immaraannu lakki immaraannu. Egaa kana fakkaata ture jechaadha. Akka itti bohaaraa jirtan yookiin akka isin itti tosalaa jiru shakkii tokko iyyuu hin qabu. Egaan tiktookiin kun kana fakkaata ture kan hojjetamaa ture jechaadha. Ijoollota kanaan yookiin ijoollotuma baranaa qormaata biyyoolessaa fudhatanii isinii wajjin fudhatanidha jechaadha warri kana hojjechaa turan. Mee amma immoo gara meemee keenyatti yookiin gara meemeetti dabarra jechaadha. Maal jedha asirratti isinii dhoobee ilaala maal fakkaata. Mucaati 800 kaffaltee ji'aan barsiisaa turte. Yeroo intiraansii 67 fidu meeqa keessaati dhibba keessaa naan jedhe kan waaqa koo 700 keessaa ilaalaa turretti barana egaa waan ajaa'ibaatu ta'e kanuma hundumti keenya iyyuu beeknu jechaadha. 700 keessaadha fakkeenyaaf kan naachuraalii baay'een keessan akka beektan 700 keessaatidha kan naachuraalii kun jechaadha. 700 keessaa yeroo 67 fidduu isayyuu
kan dhuunfaa mana barumsaa dhuunfaatti birrii 800 bartaa turte yeroo 67 fidu dhibba keessaatii kan jirudha jechaadha. Akka kanatti dubbatamaa ture. Meemeen kan biraan immoo maal jedha waamicha yuunivarsiitii isa kanatti baay'ee natti tole jechaadha. Keessumaa natti tole gaafa hin jedhu nan deeggara osoo hin taane impress na godhe jechuu barbaadeetan waamicha yuunivarsiitiin Harammayyaa jedha akka ilaalaa jettan yuunivarsiitiin Harammayyaa mucaa tokko bilbilee waame inni kun keessumaa natti toleera gufalchiiseera sirriitti jechaadha. Mucaa tokko bilbilee waame jechuun keessiin isaa maal sirriitti fakkaate barattoonni baay'een gatii qormaata kana kufanii barataa tokkotu yuunivarsiitii Harammayyaa deemaa jechaadha. Sababa kana yuunivarsiitiin Harammayyaa maal godhe bilbileeti waamichaadha bilbilaan barataa kana jechaadha. Inni kun na kolfisiiseera jechaadha sirriitti. Inni kan biraan immoo intiraansii 700 keessaa 70 fiddee 70 yeroo fidduu abbaan kee jedha ay mucaa koo wanti mudannoodha mudataa jedha mudataa ciisii boqodhuu deebii dhaqee ciisii yeroo inni jedhu achitti na hambisuufi kan jedhu baatu jira jechaadha. Baay'ee namatti tola. Isiniin inni kan biraa immoo barattoonni nuti bara kana kufan jechaadha. Yeroo jajjabeessitaniini ilaalaa asirratti meemee kana yeroo kufanu yeroo jajjabeessan jechaadha. Nama baranaa intiraansiin jalaaf yeroo jajjabeessanu abshir teeda firooyyoo jaatti kufee dooktireetii qaba. Egaa kun dhugaa jajjabina guddaadha. Sin jajjabeessuutti qaba. Sababni isaa kilaasii galamee duwwaa miti kan baratamu akkana isinumaaf hin dhiifachaadha. Inni kan biraan immoo tokko kolfaa gammadaa karaara deemaa gaafa sanitti dhufu meeqa fidde intiransii gaafattanuun meeqa isiniin jedhaa 87 fidee 100 keessaati naan jedhe kaa waaqa koo 700 keessaa 87 fidee gammadaa deema jechaadha. Innis akkuma zeeroon finne gammadee jechaadha. Gatiin inni zeeroon dhufneef gammada jedha. Inni kan biraan dhumarratti wanta hin jedhu yoo jiraate barattoonni bara kana qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa fudhatan nama maqaan isaa Biraanuu jedhama. Isinii baddeeta jechaadha. Egaan viidiyoon keenya guyyaa irraa kana fakkaata ture jechaadha. Akka itti bohaartan yookiin akka itti bashannantan tokko hin qabu. Kana fakkaata ture. Anis egaa sammuu keessan bashannansiisuudhaaf jedheetan wanta kana godhe. Video kana share godhaa, like godhaa, nama hundumaa bira akka ga'utti jechaadha. Keessumaa immoo barattoota bara kana qormaata kana fudhatan bira yoo ga'e carraa guddaadha yookiin opportunity isaa gaariidha jechaadha. Kana fakkaata ture viidiyoon keenya guyyaarraa. Torbee amma walitti deebinutti nagaan akka turtan sin gaafadha. Bye bye.